Yooyaa jenneerraa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Nuubiyaa Miidiyaa nageenya isin badhaadha. Summaan kennallee obbo Taayyee Danda'aati. Obbo Taayyee baga nagaan dhuftan. Amma tana wayyaanee ajandaa lama argufaa jirti keessattuu fulbaana 30 booda mootummaan hin jiru. Akkasuma immoo mootummaa abbaa imaanaa dhaabuu yookiin ijaaramuu qabaa jedhanii mee kana jechuun maal jechuudha? Jarri kun maaliif akkana jedhan? TPLF'n waggaa 100 fi Itoophiyaa bitee gaafa fixe immoo facaasee deemuu fi karoora qabateeti ture. 27 darbe kan hundumaa'u yaa nama kolaafame baay'ee jira. Nama biyyaa balleeffame baay'ee jira. Nama jiraan dhabame baay'ee jira. Kun hundumtu yaa mishiinii isaanii abjuu waggaa 100 biyya kana bitanii erga xuuxanii fixanii halaafatanii fixanii immoo Itoophiyaa kana achi darbanii qe'ee keenya jedhan kophaatti baasanii tolfachuuf abjuu qabaachaa turan. Mirgi heeraa, mirgi dimokiraasawaa, mirgi namooma an kabajame jijjiirama kanaan gamana jechuudha. Kana hundumaa oduma beekanuu itti boohu inuma boohu garuu waan gatii qabaati miti. Har'a garuu wayyaaneen xabaqa ayyaana irreechaa ta'e asi baate. Maal isin fakkaata kun maal agarsiisa? Tawaraane yoo irraanfatellee tawaraaname inni irraanfatu wanna jedhu jira. Ayyaana irreechaa dhaquu miti. Manumattuu waan uffata aadaa Oromoo uffattee deemuun bara wayyaanee keessa yakka ture. Namni odaa mormatti godhatee muka goggogaa akka liqimsu ta'ee ture. Ayyaanni kun ayyaana jeequmsaa akka ta'u, ayyaana dhiigi irratti jigu akka ta'u, akka jibbamu, akka namni sodaatu gochuudhaafis wayyaaneen kaayoo qaba jechuudha. Warri keenya immoo warri fardeen inni bitatee yaabbatu goolii isaa kana otoo hin ta'in isaan laalan nama firaankaa inni hatee harka fuuldura qaqqabu kan ishuma qofa laalaniitu wajjin dibbeedha. Fardeen wayyaanee Oromoonni miliyoonni 50 Finfinnee wal arginaa irreecha irratti jedhanii ajandaa wayyaanee lallabaa jiru. Fardeen wayyaanee immoo uummanni Oromoo miliyoonni 50 Finfinnee wal arginaa hin hafinaa jedhan fayyaa uummataa kanaaf koronaa kana dagataneerani. Maal dhoksaa waan kana? Dubbiin ayyaana irreechaati miti. Ayyaana irreechaa tiif marartee siin qaban warri wanni isaan sossoosu kifiyyaa kaffaltii. Oromoon aduu waa jiraatu gama tokkoon wanni wayyaana irraa fudhatan jira. Karaa biraatiin immoo goofandimis walitti qabatu. Gaafa Oromoon du'e reeffa argatu, reeffa sanii maxxanfatu. Haa ta'u waa jedhan malee maaltu dhufaadha. Uummanni Oromoo akka isaan jedhan kanaayi namni waan kana raawwatu siin jiru maaliif? Hin beeka akka warri kun baanda ta'e. Akka warri kun kaffaltiidhaan sossoosu namni hin beeka. Kanaaf waan girri isaanii ofiisaatii wannoo taa'ee fandii guurrachuuf lallabeef namni dhufee asirratti rakkoo keessa galuu waan hin jirreefi. Wayyaaneen du'aaf dhidhiitataa jira amma. Dhidhiitachaalee tureera. Ajandaa idduulla uumeera. Jalaa fashaleera. Ammallee itti rarraa. Mee isa xibaara isa dhumaa kanarra maaltu eegama? I think wanni guddoon eegamu hin jiru. Mootummaan fulbaana booda hin jiru. Filannoo nama geggeeffamu deemu kunis fudhataman qabu. Heera alaa ka jedhu odeessa jiran. Kana isaanuma jedha. Oduma kana jedhanu achumaan dhabamu. Raagduun ta'u fiituun beektuu tan namaa raagdee jedhan. Addunyaatu dinqisiifatuuf taa'aa hin argitu. Waliigalteen biyyaalessaatis hin uumama. Badhaadhinni uummanni Itoophiyaa hin dhugooma. Wayyaaneen yeroo gabaabaa fi hin iyya. Girrisaan xiqqoo faana hin deema. Xiqqoo gaafa ture girrisaaf wayyaaneen isa damba. Fulbaana kana booda waan walitti hafannatti hin fakkaatu. Girrisaanis hunduu wajjin iyya san booda hin jiru.